nama jaarraa dhibba namatti dira sila koosisi as ga'e. Sini galee sanaafu taragaaggaa namaa waan jettan gocha namaa gootan waan buustan yaada haasa'e malee namatti ba'an ta'ina baata'udha. Okay, ganni jirtu akka fayyaadha. Agara rabbu akka. Maamila keessa galtee lubbu. Okay. Rafuurri kee dhugaa nama gaggabsaa abbaa nagaraachin laay anam maasaan baay'isuu yaa'u opereetii tajaajila dubbattee jirti. Tokko faratti booniin nama gaariidha. Hojii isin hojjetaa turte irratti waan tokko intarviyu adda addaa walaa lubbuudhaan illee beekuu baannu nama gaariidha, nama jabduudha, dubartii tattaafatu turte. Dubartiin takka hojjettee rakkoo keessaa baatee gaaf jajjabaattu dhugumatti jabduudha. Ani dinqisiifadha. Aga feeti bilginnaa feetillee osoo qabaattee jabduudha. Maaliifii dhugarra dhaabbatanii waan dhugaa murteessuun homaa nama saalfachiisu jabduudha. Jabinni isii irratti immoo akki isiin itti mucatta gad dabalamte wajjin viidiyoolee adda addaa argillee dhugaa rabbii ani gara kiyyaan baay'ee dinqisiifadha. Baay'ee gaariidha. Achirratti waan hubadhe garuu maaltu sirra beektanii mucaan isiif jaalala kan qabnedha kan hubadhu garuu kanaa nama ka dubbachuu barbaade waan lama qofa dubbadhaani. Wanni lamaan dubbadhu maal inni tokkoffarratti koomantii ijoollee koomantii waan hamaa namaan jettan wanni isin arrabsuuf wanni isin xiqqeessuuf wanni haadha keessan arrabsuuf wanni akka nama isin Oromoo hin ta'in yookaan akka ani Oromoo hin ta'initti of lakkaa'ee eeboo jabaasitti darbuuf waan akkana kana waan beekuuf. Gaaf namni isin jalaa callisee kolfee koomantii keessan laalee ምናምን ጀሌ ነመረቱ ዳንተን የሶዲስተን is very easy yo isin deemtan fura taragani darban ነመረቱ ዳንተን ገስተን nyaadhu namaan jettan so nyaachuu sandidu mukobdutti sinnaqan warri komantii amalee dhiirsi keessan anaafi ana qofa namni biroo hin jiru addunyaa kaadha akka duraanitii bitummaa amma soon haadan isin darbeechuudha kanaatum isin darban malee ofirraa sun dhoguu hin danda'u waan ta'aniif garuu akka mucaan dubbattu kana irratti yaada qaban akkama biiftu miira keessa galtee dubbattu kana irratti dubartiin kabajamtuudha dubartiin jaalatamtuudha tis okay ani indeeggara kanas dubartii bakkalaatuun hin barbaachisa bakkalaatuun hin barbaachisa maaliifi osoo waan feenee irraa dhabne hundee gammachuu dhiirati angara kiyyaa qarshii lakkaa'ee hin gammadu bakka fedhe deemee hin gammadu dubartii hojii yeroo jirutti dhugaa rabbisetti ma baay'ee hin gammada bakka iddoo gammachuu kiyyaati ana garuu akkas jedhee dubartii appreciating godhu waay dubartiin takka yoo maal taate arrabsamti yoo maal taate xiqqeeffamti yoo maal taate namni dhakaa hin taane itti daddarbata kan jedhurraa waan takka lama dubbadha tokkoffaa hedduu shamarran kennaa isin argan jabduudha ni hojjettanii jabduudha xiiqii keessa galtanii jabduudha maatii keessan bira tartanii biyyaafiyyuu galata guddaa qabdan osoo akkas ta'u rakkoon keessan maali qimamii mana madaama ani karoora qaba ani maali jettani umrii keessan bakka hin taanetti fixxan dhugaa isinitti maal okay umrii keessan bakka hin taanetti fixxan gaaf isin umrii keessanii waan hin madaalle dhayxanii walitti hariiroo gootan tokkoffaa dubartii keetitti siinaafa komantii sanjalatti dubartoonni laalaa dhaqaame eenyutu komantii bada bareessa dhiirri qofaa miti bara dubartoota waay si hinaafti carraa kiyya fudhatte iddoo kiyya seente riskii kiyya seente siin jette dubartii okay kanaaf tokkoffaa umrii keessatti fayyadama umrii keessan uma fedhoo ta'e hiyyummaa feetoo qabaatte miidhagina feetoo qabaatte dandeettii feetoo qabaatte umriin kee murteessaadha okay mucayyoon tun kana dura humuu isiin beeku karaa gubbaa buluu isii rakkoo adda addaa qabaachuu isii listiroo xaraguu isii jireenya hammaataa koes kutuu isii namni isii beekun jiru namni isii beekun haga isiin dhuftee mucaa kanatti heerumte namni isii barachuun haga isiin dhuftee mucaa kana wadda balamte keessattuu akkasiin saapiraayis goote silaa dubartii saapiraayis nama goote gootittii teenna jabduu teenna ta'a akkanaatuni sitti haanuu dabalamtedhanii okay jeeftan isa agarsiisaan intala kana laala haga booniin ufajjeeftee jechuudha isii kana sorry isii kana agartanii haga booniin ufajjeefte qoosaadhaaf jettee viidiyoo hojjette silaa intalli shamaraa takka intala shamaraa irratti viidiyoo qoosaa gammachuu hin mul'isatu ture okay maaliif beektanii kuni aqlii qabuudha namni sadiin sun eenyu na dhageeffadha tokkoffaa shamarran feemasi jettanii uffemmasiisuuf jettanii qaama keessan haala adda addaatiin miidiyaa kanarra of fiddanii
uf gootan na amani duute badda malee tidaari hin taatu. Yookaan of ajjeeftaa yookaan ammoo duute akkatti qabritti galta. Yoo maal ta'e malee yoo faayidaa tokkoof hojjette malee beeksisas haa ta'u suuqallee haa ta'u hojii adda addaa hojii faayidaa argattu haa ta'u yoo waan akkasiitiin ta'in warri fakkeessa dhufanii uf beeksisuu bakka wanta kunniin kun abadan. Fakkeenyaaf ijoolleen shamaraa baay'een keessan isin agarra yeroo ammaa uf xabaaxamtanii kan ofitti laqaallaytanii liibii kana gubbaa halkan guutuun as hojjetaa bultan isin agarra tokko. Lammaffaa qimami mana madaama karoora qaba. Qimami koo watitti yoo baay'atee mararaa bara. Qimamiin jechuudha yoo bakka hin taanetti goote midhaan sanni balleessaa bara. Qimamiin jechuudha yoo haala itti fayyadama isaa hin beekin nyaata guutuu sarkaa balleessa. Qimami mana madaama jettanii warra of shawwaddanii ruuza bilaashatiin maangaa bilaashatiin umrii keessan ani karoora qabattanii mana madaama keessatti fixxan isinillee of shawwaddanii jirtan lammaffaarratti. Okay? Sadaffaarratti dubartoota dhiira filattan akka waan beekumsaa isinitti fakkaate akka waan dandeetti dhiira si filata malee dandeetti dhiira filattuun kaminnatti hime. Ifallash waaqi bittoon ifallash beektuu feetoo taate jechuudha. Dhiira filachuu irratti dandeettiin keessan hin jiru waan rabbitu isiniin kennin. Kan dubartii dhiiraa filattuun hin agarreen. Yeroo ammaa kana keessatti akka waan beekumsaa isin godhee kunnaan ta'u sunnaan ta'u jettan malee duraan amantii kamuu keessatti akka aadaa Oromootitti jechuudha. Dhiiratu si laallatee si fuudha malee ati dhiira bashamana namaa dhiira fuudhaa jirtanii. Sababa isin safuu cabsitaniif rabbiin isitti garagala jechuudha. Kana waan ta'eef ani kanuma sadin isinii dhaama. Hundaafuu mucayyoo deemte an akka namaa namni biyuun baay'een na halaaluuf yookaan immoo viidiyoo laayik naa godhaniif yookaan immoo garalaaf waan isii dubbataa jedhaniif waan akkasii naasa'u shamarran hundi keessanuu arguuf deemtanii itti jabaadhaa itti muddaa an xumura dheeraa atillee deemuu ni dandeetta. Biftu xumura dheeran gara kiyyaa. Shamarran akkanaa immoo guyyaa gabaabduu keessatti rabbi isin haa godhu. Okay? Warra isiin fakkeessitanii jechuudha. Waan hin taane dalagdan akkanaa kanneen kana rabbiin guyyaa keessan guyyaa muraasatti isin haa godhu. Garalaaf dhageessitti nima. Waa tokko sitti himu. Ilmoon dubartii takka jaalalli qabeenyaan dubartiin kamuun attaallalamti. Ani attaallalame gizee shanicha anan attaallalama. Jireenya kiyyaaf nan attaallalama. Dhiiraaf nan attaallalama. Dhiirri na jaalatu dhiirri na kabaju tokko. ለምሳሌ ማንንም ቤኩ ገራሳ ደመኔም ቤኩ መቼም ከናን ቤኩ ሲንጃለደ ሲንከበጀና አንጀቹ ሳሰነቆ ገሩ አስቲ ዋኑ በቹ ቀብዱ ተኮ ሲተማዳይ ዱበርቲን ኢራፉቴ ከንጀደሙ ኮኒ ጃለላ ሲገሌ ዮ ኢሰ ጃለቴስ ኦስከቴ ታው ጫራ ኢትመቴ ኢኑ አንጀዴ ናንጀዱ ጀቴ ያሳብዱ ጅራ ለምሳሌ አማን ኢራ ተኮራው ዶን ቀበሜ ስራ ቀበሜ ዶን ኢትመዴ አከፉዴቴ መት ከናያዱ namni sun anaaf fedhii qabataanan thank you namni sun anaaf fedhii qabataanan duruma jaalala kiyyaaf ina saaba ta'e taanan naaf yaada sigalee akka inni miidhamu sababa hin barbaanne garuu dhiirri amma maal godha beektaa minuma jaalala kee hin qabne kana anuu si gaggabeedha anuu sitti machuun guyyaa eegaa jira malee sirraa qabameedha garuu ani inni irraa qabame sun jaalala odoo hin ta'in bashitaadha bashitaa fuudhee fi deemu. Dhugaa rabbi namni ana jireenya keessatti addunyaa taanii natti dhufanii naa obboleetti taanii natti dhufanii wuyi ani rakkina keessi faana naggaarradha jedhanii natti dhufanii laa caban jirre tokko caban fayyine tokko kanatti naa godhanii deeman jiru. Hundoo dhiira wayya sa'aatii kanarra anaaf dhiira naa wayya dhugaa rabbi gara laafu dubartii takka wajjin mana tokko keessa bultan moo dhiira tokko wajjin mana tokko keessa bultan naan jedhan dhiira lama wajjin immoo dubartii takka wajjin mana tokko keessa bultan naan jedhan dhiira lama wajjin mana tokko keessa bultan sababni isaa ilmi dhiira hundoo si hazana si gadda dubartiin garuu si amachuu si qeequu si xiqqeessuu namaa gadi si buusuu ofii ishiitti si ol baate si ofii gadi si gochuudha malee kaayyoo ishii dubartii jajjabeessu dubartii dhafamilee ta'uu ani micayyoo tanaamilee on ta'e boruun guddatti jechuun inuma hiibin hin jiru ijoollee keenya jedha. Sababni isaa maal akka ta'e beektaa miqqii inaaffan immoo nuun guddisu yoo inni guddadhe boru takkitti fuudhee offaana guddisaan deema si galee amma ani guddadhe akkuma ana maatii yeroo